Biiroon carraa hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee raawwii hojii kurmaana tokkoffaa bara baajataa 2018 ilaalchisuun itti gaafatamtoota waajjiraalee carraa hojii uumuu fi ogummaa kutaa magaalotaa fi qooda fudhattoota waliin kutaa magaalaa Gullalleetti gamaggama geggeesse. Maricha irratti sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hoogganaan biiroo carraa hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee obbo Xiraatuu Bayyanaa haasaa taasisaniin karoora bara baajataa 2018 kurmaana jalqabaatti qabannee milkeessineerra jedhan. የመጀመሪያው ሩብ ዓመት እቅዳችን 77500 አካባቢ የሚሆን Barbaajataa 2018 kurmaana jalqabaatti lammiilee 77,500 fi carraa hojii uumuu fi karoorsinee lammiilee 96,210 fi carraa hojii dhaabbii uumuu dandeenyeerra. Barbaajataa kanatti hudhaawwan bara 2017 mudataa turan irratti xiyyeeffachuun waa hojjechaa turree fi barbaajataa 2018tti gama maraan milkoonneerra. Kan ammoo kurmaana hafanitti cimsinee tuufsiisuuf itti gaafatamtoota waajjiraa carraa hojii uumuu fi ogummaa kutaa magaalotaa waliin gamaggama geggeessineen kallattii kenneerra. Tooraawwan xiyyeeffannoo baajataa 2018 biirichi qabatee irratti hojjechaa jiru keessaa riifoormii dhaabbilee hanga aanaatti diriirsuun itti fayyadama teekinooloojii babal'isuun gabaasa sobaa saaxiluuf hojii hedduun hojjetamaa jiraachuus obbo Xiraatuun himaniiru. ትኩረት አቅጣጫ ይዘን እየሰራን ያለነው ክህሎት መር ስራ እድል ፈጠራ ስላለን carraa hojii ogummaa irratti hundaa'e lammiilee uumuu fi xiyyeeffannoo hojjetaa jirra. Dabalataan illee dhaabbilee irratti riifoormii taasisuun itti fayyadama teekinooloojii guddinyeerra. Fakkeenyaaf mosaajii humna keessoo kalaqameetti gargaaramuun galmee hojii barbaaddotaa gama intarneetaa waan xumuramuu fi odeeffannoo guutuu ifa harkaa qabna. Akka kana duraa carraa hojii namoota haganaaf uumneerra jechuun gabaasa sobaa dhiyeessuun hin danda'amu jechuu. Kolleejjii teeknikaaf ogummaa Finfinnee qaddu hunda keessatti humna namaa yeroo leenjisuu fi barsiisotaa fi leenjii gahaa kenninee hojiitti bobbaaneerra. Biirichi bara baajataa 2018 kurmaana jalqabaan lammiilee 96,210 carraa hojii dhaabbii fi yerootiin uumuu danda'eera. As keessattis ga'een kutaalee magaalaa olaanaa ture. Bara darbee sadarkaa 11ffaarra turre amma kurmaana tokkoffaarratti gara arfaffaatti dhufnee jirra. Yeroo itti immoo gara tokkoffaatti deemuudhaaf hojii hojjenna. Gama kanaan hojiin hojjenne egaa yeroo hunda hojiin kun hojii xiyyeeffannoo addaa barbaadudha. Carraa hojii uumuu qofaa miti. Daabboo hawaasaaf uumuu qofaa miti. Sanirra darbee sadarkaa magaalaattis gahee mataa dinagdee keessatti taphatama jedhamee waa yaadamuuf akkaataa kanaan kurmaana sadan darbee kana keessatti nama 7,000 oliif carraa hojii uumameera. Carraa hojii bifa adda addaatiin uumamee jira. Kallattii magaalli kaayetiin akka kutaa magaalaa Araadaattis gara 4,000 olii karoorsine kanar keessattis 4,000 oliiti carraa hojii uumuu dandeenyeerra. Biiroon carraa hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee bara baajataa 2018 kurmaana jalqabaatti lammiilee 15,916 leenjii gahaa kennuun carraa hojii biyya alaatti akka argatan taasisuu odeeffanneerra.